hundaa mana hundaa keessa yeroo lama jechuudha. Amma sansala wajjin kuni lama jechuudha kunoo. Lama kunoo mana itti aanu kana keessatti tokko ammallee isuma deebisnee yeroo lammaffaa jechuudha. Ammas mana itti aanu tokko yeroo lammaffaa jechuudha. Ammas mana itti aanu mana hundaa keessa dachaa goona jechuudha. Asiin ga'ee deebi'ee 32 dhiifama 34 jechuu kiyya. Kunoo isa 34 godhee jira. Ammas birallee yoo geennu maal goona akkuma duratti san akkanuma kunoo manuma jalqabaa sansal sadii hojjenne san irra finnee kunoo akkana finneetumaan ammas wal qabsiisnaa. Amma eegi wal qabsiisnee booda maal goona sansalata sadii hojjenna. Sadii hojjennee booddee ammallee xalafnee asiin fudhannee kanas asiin fudhannee eega akkasitti ishii lama hojjennee booda maal goona amma sansalata lama hojjenna. Tokko lama sansalata lama eega hojjennee booda mana lama bira tarree tokko lama bira tarree sadaffaa keessatti dachaa lama hojjennaa jechuudha. Ammas mana itti aanutti dachaa lama hojjenna. Akkasitti eega lama hojjennee booda amma maal goona sansalata sadii tokko lama sadii ammallee lama bira tarraa tokko lama sadaffaa keessatti akkuma duratti dachaa hojjechaa deemna jechuudha. Ta'ee kunoo ammas gahee jira. As gahee jira maal goona ammas biratti sansalaticha eega hojjedhee booddee kunoo xalafeetumaan mana dura hambis mana tokkoo san keessatti lama hojjedha jechuudha. Kun afur kunis 4 ta'uu waan qabuuf eega lama hojjedhee booddee amma maal godha fidee isii tanarra wal qabsiisa jechuudha. Akkanumatti wal qabsiisee ammaan halluu jijjiiruu waan fedhuuf kirrii kanarraa kutaa jechuudha. Amma halluu jijjiiruu waan fedhuuf kirrii kan fideetumaan asiin bakkuma jalqabe sanitti asuma irratti wal garsiisa jechuudha. Wal qabsiisa. Sansal sadii hojjechuu qaba. San dura garuu as biratti kunoo eega kana xalafii booda mana kana keessa fidee asiin wal qabsiisee asiin eega kana wal qabsiisee booda ammallee kanuma fidee kunoo kanallee asiin mana kana keessatti wal qabsiisee san booddee maal godha sansalata sadii hojjedha jechuudha. Sansal sadii eega hojjedhee booda maal hojja amma maal hojjannaa diizaayinii tana ishii tana hojjannaa. So lama sansala wajjin lama jechuudha. Kun amma maal goona sansalata lama hojjanna jechuudha. Yoonee takka xalafne mana itti aanu kana keessatti ishii 10 hojjenne kana keessa 10 hojjenne asiin lama hojjenne amma asii 10 asitti lama asii 10 jedhaatuma agasii waliin geenna. Kun amma hunda isaatu waliin gahee jira. Meeqa ta'uu qaba? Inni gurguddaan kun 1 2 3 4 ta'uu qaba. Kan xixiqqaallee 1 2 3 4. Kun meeqa ta'uu qaba? Ka jalaa kun 8 ta'uu qaba. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta'uu qaba. Amma as bira yoo geennu maal goona kun as bira yoo geennu injiraami kun sansala yeroo hojjennee san injira sansaluma isaa irra finnee kun akkuma dura sanitti wal qabsiisnee asitti illee finnee wal qabsiisnaa sansala jalqaba isaa irra wal qabsiisnee hagasii waluma qabsiisaa deemna kun hagasii akkasuma wal qabsiisnee ammallee sansalata sadii hojjenna 1 2 3 sansalata sadii hojjennee booda ammas akkuma duratti hojjennee 2 1 2 sansalata 2 hojjannaa san booda akkuma duratti 2 irratti hojjannaa jechuudha. San booddee maal goona amma diizaayinii itti aanu kunoo isa kana jechuu kana hojjanna. Diizaayinicha kana waan hojjannu maal goona ammas biratti takka xalafnee
Kan hundarrattuu takka takka hojjetaa deemna. Asitti takka xalafaa itti aanutti. Takka xalafaa itti aanutti. Takka xalafaa itti aanutti. Takka xalafaa. Oke, amma kun meeqa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Haguma kanaa 10 jala kana 10 hojjannee mika gubbaas 10 ta'uu qaba. Amma takka xalafnee maal goona? Kama jalaa kana hojjannee jechuudha. Homaa jijjiiraman qabu. Akkanuma takka xalafaa kun mana kana keessatti akkuma dura isin agarsiise sanitti takka xalafaa hojjetaa deemtan. Asirra kanarratti 10 hojjetaa, kanarratti immoo akkuma argitan 2 hojjetaa asiin geenna. Hayyee kun waliin gahee jira, zuuriyaa isaa waliin gahee jira naannoo isaa. Ammas akkuma duratti takka xalafee jira. Kun as biroo ammallee akkuma duratti as biratti kun katana sirri ilaala. Xalafnee wal qabsiisna. Itti aansee wal qabsiisnee kun isii tana keessatti wal qabsiisna. Itti aansee itti aantuun. Si wal qabsiisnee sansalata 3 hojjanna. Sansalata 3 hojjannee booddee sansalata 2 hojjannee amma kana sansala hojiin kun 2 jechuudha. Amma 2 ka jalaa kana hojjechuu hin ta'e. Ammas biratti maal goona ammallee sansalata 2 hojjannaa jechuudha. Sansalata 2 hojjannee asuma keessatti kanuma keessatti yeroo 2 hojjanna. Kuno asiinis sansalata 2 hojjannee kuno asiinis sansalata 2 hojjannee kirrii walitti hidheetiin mul'atu didee anaaf mul'ata. Kuno argitanii asitti sansala 2 asitti sansala 2 hojjannee asiin 2 asiin 2 asiin 2 kun waliin jaha jidduu isaanii sansala 2 goone san eega goone booddee immoo maal goona sansalata 2 hojjanna. Kan eega goone booddee sansalata 2 1 2 san goone booddee maal goona kuno amma maal hojjechuu feena diizaayinii ishii tana hojjannaa jechuu kuno diizaayinii asitti agartan tana isii tana hojjannaa jechuu diizaayinatti tana. Sansalata 2 hojjannee booddee kana keessa xalafnee eegas keessa xalafnee booddee maal hojjanna sansalata 3 1 2 3 ammallee mana itti aanu keessatti wal qabsiisna. Sansalata 3 akkasumatti wal qabsiisna jechuudha. Hayyee kun waliin gahee jira naannoo isaa. Amma maal goona kunniin meeqa ta'a 9 ta'a jechuudha. Gubbaa kun tokko tokko hir'ataa deema. Diizaayinii ishii tan hojjanna kun diizaayinii ananaasii tan hojjanna waan ta'eef ammas biratti illee akkuma duratti maal hojjanna sansalata 2 hojjanneeti.
ammas maal goona sansalata sadii hojjenna. achi booda sansalata lama hojjenna. ammas biratti sansalata lama hojjennee finnee asitti xalafnee ono bitanii sansalata lama hojjee xalafna. san boodallee sansalata lama hojjenna. achi booda mana itti aanu keessatti lama dalaynee sansalata lama hojjennaa jechuudha. sansalata lama hojjenne booda ittuma deebinee mana san keessatti lama dalaynaa. kana horiitanii tana jechuun isii asii tana bula isii tana jechuudha. tana tajalaa isiidha. achi booda maal hojjenna ammallee akkuma duratti sansalata lama hojjenna. kun hir'ataa deema jechuudha. kun hir'ataa deema. akkuma duratti san xalafaa akkasumatti sansalata sadii hojjennaas bira yoo xalafu tokko lama sadii qofa hojjetaa akkana wal qabsiistan jechuudha. akkasii geessee isinit deebi'a. hayyee kun naannoo isaa waliin gahee jira. amma immoo kan itti aanu jidduu tanatti tana hojjenna jechuudha.